Bakki ati jiraattu eessaa? Biyyi isaa eessadhamaa? Bakki isaa eessadhamaa? Biyyi dhaloota kee eessaa? Akkasumallee abbaa manaa qabda moo heerumtee moo qofaa jirta moo maatii bira jirta moo waa'een kee ifanuuf hin taane isa kanarratti maaliif ifanuuf hin gootu kan jedhu gaaffii hedduu keessanii ture isa kanarra gabaabsii isinii deebisuuf kachi jedhee jira. Viidiyoo laayikii gochuutiin jalqabaa hundi keessaanuu akkam jirtu nagaa keessaanii lafa jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Ani baay'ee nagaa kooti. Egaa yeroo jalqabaaf warri gara mana kanaa dhuftanii akkuma baratame isiniyyuu ni beektu faamilii baay'ee qaqqaalii fi gaggaarii yaada babbareedaa namaaf kennitan turtani. Sabastaayitiin keessanii akkasumallee warri sabiskiraabii gochaa turtan laayik gochaa turtan hunduma keessan baay'ee galatoomaa isiniin jechuutiin barbaada. Kan biraa waan isiniin jedhu hin qabu. Lafa yaadda lafa garaa keessanii isiniinillee isiniin haa ga'u. Akkasuma warri yeroo jalqabaaf immoo dhuftanii sabiskiraayib gochuutiin maatii nuutaa gara miseensa keenyaatti dabalamaa viidiyoo laayikii gochuutiin turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa. Jalqaba irratti biyya koo yookaan bakka dhaloota koo isinitti himaa. Akkasumallee bakka namaa jiraachaa jiru isa kan jiraachaa jirutti aansuun immoo abbaa manaa qabda moo hin qabdu kan jedhu kana ture gaaffiin keessanii jechuudhaan wanti eegamu silaasuma kana natti fakkaata. Ani waa'ee abbaa manaa irratti illee akkasuma jarjarsuu hin qabu. Isinumti jennaan maaliif gaaffii kanatti deebiin kennuu hidheetiin dhufe akkasumallee waa'ee biyya himachuu irratti biyyi koo achii asii jechuun baadaana duran dhufu ture. Haga har'aatti jechuudha. Garuu immoo isin haaluma jiruuf jireenya bu'aa bayii chaalenjii jireenya keessa jiru gamatii sanii gamanatti biyya namaa ta'anii gaafa biyya ofii yaadanii akkam ture jalqabni kee kan jedhu isa kanarraa barumsa fakkeenya fudhachuudhaafis gaaffii kana na gaafattanii waan na gaafattaniif galatoomaa jecha kallattii man jalqaba irratti ani eessa kan ta'e baay'een keessan tilmaamaan ni beektu. Warri na beektan beektu eessa kan ta'e warri kaan immoo gatii gara shaambootii jettanii turtanii. Warri tilmaamaan asuftan isin dogoggorree siruma jettanii sababni isaa namni afaan Oromoo dubbanne iyyuu loqodaa garaagaraatu jira. Kan Arsii, kan Jimmaa, kan eessaa jira. Ani immoo akka wal warraggaatti waan haasa'uuf achinaan jettanii fakkaata. Tilmaamni keessan sirrumaan Wallaggaadha. Gara Wallaggaatti jechuudha. Maatiin koo guutuun isaanii Wallaggaadha. Wallaggaa baadiyyaa irratti dhaladheechi fachi goddaadheetuun barachaa jiru. Jidduutti achi deemee jechuudha. Walumaa gala isaatti biyyi koo, biyyi dhaloota koo, biyya abbaa koo, biyyi maatii koo hundi Wallaggaa bahaatee jechuudha gabaabumaatti. Ammaaf immoo bakka inni itti jiraachaa jiru naannoo magaalaa hoolotaati jechuudha. Biyya kamuu magaalaa kamuu deemuu fi jidduu galeessa kan ta'e Finfinneen illee nutti iyyuu akkasuma Amboon jira, Gimbiin jira. Eessa yoo ta'u bakka jidduu galeessaa karaarra kan ta'e baay'ee kan namatti tolu magaalaa baay'ee tasgabbaa keessaa suma naannoo hoolotaati kan jiraachaa jiru jechuudha. Inni kun gaaffii keessaniif deebiidha. Haala gabaa, bittaa, haala gurgurtaa, haala karoora waan tokko tokko irraa kaatanii gaaffii kana gaafattanii dheetuma yaada. Kanaafuu deebiin keessan isa kana manni immoo kan jettanii egaa warri dhufuu barbaadanii lookeeshinii isinii kenne kallattii immoo gara manaa dhufuu dandeessu jechuudha. Warri dhufuu barbaadanii qimamoonni gaafa galtanii waaqessin gargaarii nagaan isin galchuu. Walumaa gala isaatti bakka itti dhaladhee biyyi koo Wallagga ture. Amma immoo gaa yeroo tokko jiruuf jireenyi hireen ofii shiroon ofii bakka dhalatanitti nama nambistu yaa biyyi keenya biyyuma keenya ta'e doddoorraammoo hin jira mitiire. Sun immoo naannoo hoolotaatti fidee nagalcheetu jira jechuudha magaalaa jidduu galeessaa irratti akkasiniin jedha. Amma immoo garamitti isinii darbaa gara abbaa manaa qabda moo hin qabdu kan jedhu irratti isinii darbaa sirriitti dhaggeeffadha. Keessumaa immoo waa'ee abbaa manaa kanarratti baay'een keessanii isa kanadha kan isin dursitanii maal akka ta'e hin beeku. Ana biratti garuu waa'een abbaa manaa akkasumaraa hin dursu barbaachisaa miti jechuu osoo hin taane sababan ittiin jarjarreef hin qaba. Isas immoo tokko lamaan akka yaada kootti yookaan immoo persinaal aayidiyaas jedhanii sanaa jechuudha yaada dhuunfaa isinitti himuuf hin deemaa malee nama wajjin hin jirtu jedheen abdii qaba. Ijoolleen baay'een keessanii yeroo warra alaatii galan kana abbaa manaa qabdaa isa jira maaliin kee jettu kuni akka ilaalcha kootiitti akkasuma jalqaba irratti fudhatama miti maaliifi kanaan duras viidiyoo tokko irratti dubbadheen ture xiqqeessee gabaabsee jechuudha. Nuti jalqaba gaafa deemne keessattuu warra akka maatii keessan biraatii obbolaa keessan biraatu barattanii barnoota keessan addaan kuttanii gara alaatti baatanii waan akkasii irratti dursitanii karoorsuun barbaachisaa ta'uu dide jechuu koo miti. Warra abbaa manaa qabanii maatii qabanii ijoollee qabanii otoo mana qabanii dhiisanii deeman dhugaa qabu ijoollee koo abbaa manaa koo qe'ee koo mana koo jedhu.
Warri immoo akka keenyaa kuni maatirraa deemnee jalqaba gaafasii kaanee deemnayyuu namatti heerumnu dhabnee nama nu fuudhamnee nama jaallannuuf nu jaallatu dhabnee osoo hin taane dhimma itti maatii keenya biyya keenya barumsa keenya waan hundumaa keenya lafa keenya deemnee fi waan qabannee manaa baanii tokkotu jira. Achi waggaa dheeraas ta'e gabaabaas ta'e yoo turre yoo bullee achi as yeroo deebinu jalqaba irratti biyya abbaa keenyaatti waaqessa nu galcheen galateeffachaa itti aansee maatii ofii nagaa fayyaa ta'uu isaaniis akka jiran arguu inni itti aanu immoo namni kamuu jechuudha achi taa'ee hojjetee maal hojjedheen galeessan jira maaltu ta'e waan akkasii bakka garaa si nyaatu sana erga tuqxanii erga qaqqabatanii booda gara hiriyyaa ofii gara nama ofii gara waan qabatanii totoo deebitanii bareedaan jedhaanillee akkasuma amma garuu isintuu na gunnitanii jechuudha abbaa manaa qabdaa maalii qabda qoy waan kana maaliif ifan godhanis immoo akka nama tokkotti kan jedhuun isinii fidee dhufe jechuudhaanis immoo har'a jalqaba irratti akkuma dhufeenii waaqessa biyya kun nageen galateeffachaa maaliif nan deebi'aa nan galaa nagaan hin galadhee waan akkasii hiyyaanni akka amma asirratti argitan miti chaalenjii baay'eetu na mudatee ture waggootan ture keessatti kan hadhe isinitti immoo dhaafee yeroo itti aanu ta'uu danda'a. Guyyaanuu nan ga'utu nan haasa'ee isa kan hundumaa dabarsima waaqayyoo lubbuutiin jiraachisee karaa hundumaatti na gargaaree biyya koo maatii koof gara jiruuf jireenya kootti na galchee jira. Akka jalqaba irratti waaqayyoon galateeffachaa gara maatii koon deemee achii booda immoo ani yeroon biyyaa deemu namoonni qabadhee jala muree murteessee deemee hin qabu. Ergaan achi ga'ee adeemsa keessa turtii yeroo dheeraa booda immoo nama wajjin wal barree nama nan qabaa jechuudha. Namni sunis immoo maatii keenya erga ofii keenya waan xumuramuu qabu xumurree maatii keenyatti dabarsinee maatiin keenya fedhanii jaallatanii walitti nu kennanii wal qoratanii wal baranii sirriitti kan beekanii jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu akka aadaa akka duudhaa biyya keenya akka aadaa Oromootti kan jaarsummaanii tokko lama sadii jedheetti fufee ergamee xumuramee nama nan qaban ture. As gahee immoo ani dafee gara jireenyaa yookaan gara gaa'ilaatti garuu fi ariitii jarjarsullee hin qabu. Garuu immoo sababoota tokko tokkotu dhufe innis immoo maa inni namni koo suni innis immoo akkuma koo biyyaan tokko haa taanuyyuu malee innis haaluma jireenyaatu jireenyumatu gara as biyya kana amma jiru naannoo lataa jedhu kanatti fide hojii qabaa hojii mataasaa danda'ee hojii sirees hojii mootummaa hojjeta. Ergan dhufee as ga'e immoo silaa karaa maatiitiin xumurreeraan takka zanaafataa jechuu kan ture biyya keessaa otoo gara jireenyaatti hin galiini. Inni immoo ani wanta narraa eegamu yaaleera kan kanaan achi immoo anis maatii koorraa fagoon jira. Namni kana sana jedhu hin jiru nuti waliin taane wal taane wanta jiru hundumaa mari'annee gaa'ila keenya fuulduraatti sirreessinee ittiin deemnu taanaanii ati ganaa maal jette taanaanii wanta sitti fakkaate gochuu dandeessa kan jedhu yaadanaaf kenne yaa ogaa yoomiyyuu taanaanii jireenya lafaarratti aga tokko caanaa yookaan immoo ba'aan kan jiru nu dubartootarra waan ta'eef kun immoo dirqama natti ta'a naman filadhinaa ta'e dhiiga nama itti galee yaada isaa bira darbuu waan hin dandeenyeef anis immoo ershi jedhee fudhadhee gara yaada tokkotti dhumni amma kana mana keenya keessa waliin jiraachaa fuulduratti karoora baasaa jirra jechuudha. Guyyaa gaa'ila keenyaatti sirreessuu bareechuu fi akka kanaa qophii akka kanaatti jirra. Walumaa galatti nan qaba abbaa manas ta'ee namas ta'e nan qaba qofaa jiraachaa hin jiru maatii biras hin jiru namni ani qabu kun egaa nama akkamii akka ta'e akkamitti akka wal barree ka'umsi keenya maal akka ta'e waliigaltee jaalalli maal nu jidduu jiru isa kana hundumaa immoo viidiyoo itti aanu irratti isinii deebisa. Walumaa galattuu irra caalaa kan isin gaafattan bakka hin jiraachaa jiru biyya dhaloota koo abbaa manaa qabdamoo hin qabdu isa kana ture guutummaatti isiniif deebi'ee dheetiin abdii qaba. Walii galteen keenya haalli walitti dhufeenya keenya wal barumsi keenya erga wal barree turtii hagamii akka ture akkamiin akka as geenye jalqabaa fi arraga'uun keenya maal akka ture immoo yaada keessan irraas ka'e fuulduratti isinii dhufaatiin deema kan bor immoo harka waaqayyoo irratti abdanna. Gaaffii keessanii fi deebiin isa kana fakkaataa bakka dogoggorri jiru irraati isaaf qalbii ranaan bisaa gani waa'ee abbaa manaa irratti qabaadhullee jarjaruu hin barbaadu garuu immoo baay'een keessan isa kana dura oolchitu abbaa manaa qabaachuun egaa booleetti dhufee suura nama waliin ka'ee ababaa bittinsee ol danfee gadi danfee waan akkasii irra caalaansaa bu'uura dhabe yeroo ammaa kana baay'ee jireenya namaa keessatti dabbaraa jira waan ta'eef of eeggannoo bakka ganama kaasanii eessaa daabinee bakka kam ga'uu qabna kamtu dursuu qaba jettanii tartiiba jireenya keessanii isintu adjistimentiitti godhachuutii qaba isiniin jechuutiin barbaada.
Kunoo haala kanaatiin karoora fuulduraatti immoo jirra. Sargii keenya immoo yoo Waaqayyo nu gargaare itti jirra jechuudha. Hojii jalqabneetu jirra. Isiniinis immoo isinuma wajjin jechuudha gabaabumatti. Isinuma wajjiniin viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Hundi keessan laayik sheer godhaa. Warri maatiin ta'anii maatii ta'uudhaan gaaffii dabalataas immoo yoo qabaattan ta'e kanarrattis ta'e dhimma biraarratti isiniif fedha hagasitti bakka jirtanitti nagaa ta'a. Isiniinis immoo Waaqayyo nagaan isinaa galchuu bakka yaaddanii fi waan barbaadan biraan isinaa qaqqabsiisu jecha turtii gaarii qabaadha baay'ee.